Nagaanii faraarri Waaqayyo abbaa isiniif haa ta'u jaallatamtoota saba Waaqayyoo kam jirtu nagaa keessanii galanni Waaqayyoof haa ta'u har'a kutaa ja'affaa barnoomsa keenyaa ilaalla. Kutaa ja'affaa irratti milikkitoota bar'umaa ta'an keessaatii isa sadaffaan isinii kaasachuudha. Inni tokkoffaan jaalalatu qabbanaa jennee lammaffaan waldaa kiristaanaa keessatti raajonni sobduu baay'eef masihoonni sobduun hin ka'u jennee ilaalle. Har'a immoo seera maleessummaatu baay'ata kan jedhu ilaalla jechuudha sadaffaarratti. Seera maleessummaatu baay'ata. Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3:1-5 akkasidha. Namoonni bara dhumaatti akka kana ta'u jedheetu Phaawulos mucaa hafuuraasaa Xiimotewosii fi tarreessa amala namoota bara dhumaa. Egaa amali namoota bara dhumaa yoo ilaaltanii tokko ofittoodha, of jaallatoodha. Safuu hin qabneedha. Warra abbaa isaanii fi haadha isaanii hin kabajnedha. Eeggannaa warra hin qabnedha. Waan isaanitti tolu duwwaa warra barbaadanidha. Of bokoksoodha, afuufamoodha. Natu beeka, natu caala. Namni akka barbaade haasa'a, akka barbaade dubbata, akka barbaade jiraata. Bara akka feete, bara namni akka barbaade jiraatu, bara akka barbaade dubbatu, bara akka barbaade hojjetu, bara namni hin saalfanne, bara namni safuu gate, bara namni siruma isaa seerarraa kaate bara dhumaa. Amalli Phaawulos tarreesse sun amala bara keenya kanaa fakkaata jechuudha. Amala bara dhumaa isa amma keessa jiru fakkaata inni Phaawulos jedhe mucaa hafuuraasaa Efesooniin kan inni itti dubbate suni warra har'a jiru fakkaata. Namoota bara har'aa kana fakkaata inni haasa'e. Egaa barri safuun bade, barri namni karaa gadhiise, bara namni karaarraa maqee akka kanaa hin jiru jechuudha. Bara ulfaataa, bara hangafaaf quxusuun waliin kabajne, bara ijoolleen abbaa faadhaan kabajne, bara jaarsaaf ka'uun hin jirre, bara namni akka maraatee qullaa deemu, bara safuu dhabeessa amala bara dhumaa. Seera maleessummaatu baay'ata. Bara namni adabbii hin qabne bara dhumaa. Bara namni gaa'ela isaatti keessatti gaa'ela keetti safuu gate. Bara namni safuu gate. Bara namni keessa ba'ee bineensaa wajjin gaa'ela hundeessu. Bara namni keessa ba'ee firaa wajjin gaa'ela hundeessuudhaaf akka biyyaatti labsiidhaan labsamu. Biyyoota gurguddaa yoo ilaaltan amma labsiidhaan fira fuudhuuf itti hirmuun hin danda'ama jedhanii yeroo itti labsan jechuudha. Bara seera dhabade, bara safuun bade, bara gadhe barri keenya barri keessa jiru. Kun milikkita bara dhumaati. Bara namni dhiiraa waliin wal fuudhu, dubartii wajjin gaa'elee geggeeffatu, keessumaa gaa'elee keessatti bara safuu, bara namni karaa gadhiisedha barri dhumaa kun. Bara baay'ee fokkisaadha jechuudha. Bara baay'ee fokkisaa. Kanaaf barri dhumaa milikkinni isaa jedhe seera maleessummaatu baay'atanuu jedha wangeelli keenya. Kanaaf namoota seera maleessummaa akka feete dubbatan, akka feete jiraatan, akka feete uffatan yoo ilaaltanii kun mallattoof milikkita bara dhumaa akka ta'e yaadadhaa. Milikkita bara dhumaati. Mallattoo bara dhumaati. Inni afuraffaan wangeelli mootummaa nama hundumaatti lallabamuun hin ta'a. Akkatti faraduuf, akkatti dhugaa ba'uuf jedhe Yesuus. Wangeelli nama hundumaatti lallabamuu qaba. Wangeelli saba hundumaa bira ga'uu qaba utuu dhumni hin dhufin. Gooftaan milikkita isa kan nutti himedha. Utuu dhumni hin dhufin sabni hundumtuu wangeela dhaga'uu qabu. Sabni hundumtuu wangeela kana misraacha wangeelaa dhaga'anii fayyuu qabu. Yoo fayyuu baatan iyyuu itti faradama. Akka itti faradamuuf jedhe Yesuus akka itti dhugaa ba'uuf gaafa booddee saba hundumaatti wangeelli lallabamuun hin ta'a. Isa booda dhumni dhufa jedhe. Ilaali egaa amma bara keenya kana yoo ilaaltan wangeela mootummaa kana Waaqayyo ispiidii guddaadhaan akka addunyaa maraa wal ga'u ariifachiisaa jira. Yoo ilaaltan karaa intarneetii yoo ilaaltan, karaa TV yoo ilaaltan, karaa sooshaal miidiyaa hundumaa wangeelli deemaa jira. Karaa mishineerotaa yoo ilaaltan wangeelli mandara hin galle biyya hin galle hin qabu ammas yaada. Baay'ee ispiidii guddaadhaan deema. Ispiidii guddaadhaan. Ispiidii cimaadhaan wangeelli deemaa jira yeroo kana keessa jechuudha. Tarii wangeela hin dhageenye kanan jedhee yaadu warra akka bosona Amaazon keessa jiraatan
warra qullaa deeman sanaaf, warra bosona koonkuufaa keessa jiraatan sana, warra primiitiif sosaayitii jedhaman irraa kan hafe ulaa namni intarneetii fayyadamu hundumaa ga'eera wangeelli. Iddoo namni TV ilaalu hundumaa ga'eera wangeelli. Biyyuma Kooriyaa kaaba iddootti baay'ee ulfaataa sanayyuu undergroundii namoota 400 oltu kiristaanota ta'aniiru. Biyya wangeelli danda'amnetti. Biyya mootummaan hin eeyyamnetti illee wangeelli galeera. Liibiyaa fa'aa keessa jira. Iraan keessa jira. Iraaq, Paakistaan, Sumaalee. Iddoo wangeelli hin geenye jiru undergroundii illee waaqeffatu malee. Yookaan dhoksaatti lafa jalatti illee waaqeffatu malee wangeelli nama hundumaa ga'aa jira. Kun milikkita bara dhumaati. Ariitiidhaan wangeelli lallabamaa jiramu. Ariitii guddaadhaan, ispiidii guddaadhaan wangeelli saba hundumaa ga'aa jira. Kun dhaga'anii akka gaaf tokko dhugaattee ba'uudhaaf waaqayyo kana godhe jechuudha. Galanni isaa haa ta'u. Kan immoo Maatiyus boqonnaa 24:14 irra jira. Gooftaan wangeela iddatti dhugaa ba'amee jara kanatti akka faradamuuf nama hundumaa bira ga'uu qabaa nuun jedhamtime kun milikkita bara dhumaati jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kan biraan milikkiti bara dhumaa maaliif jettanii bara dhumaa keessatti namoonni bashannana jaallatu. Namoonni bara dhumaa milikkinni isaanii waan isaaniif tolu jaallatu. Waan isaan bashannansiisu jaallatu. Namoonni bara dhumaa iddootti bashannananiif waan ilaalanii bashannanan, waan hojjetanii bashannanan, waan kolfisiisaa oolu, bakka waanumatti kolfaa oolan jaallatu. Amala bara dhumaa. Amala bara dhumaa. Olaaltaan amma yeroo kana namni waan ittiin baacne, waan ittiin qallannes hin jiru. Waan inni itti diraamaan hojjenne hin jiru. Waan inni itti piraankiin hojjenne hin jiru. Maaliif du'aattuun hojjetama si'ana. Abbaa faadhaa isaatti hiyyeessatti eenyu bineensattu namni waan inni itti baacoon hojjenne hin jiru amma si'ana. Dhaloota baacoo jaallatu. Kanaafi seexanni immoo maal kalaqe egaa? Dhaloota baacoo jaallatu. Kanaaf waan inni ittiin bashannanu hedduu harka isaatti kenneef. Amma moobaayilii keewwanatte bashannanaa kolfaa oolla. Babiinsa waan achirraa argitu hundumtuu baacoodha. Sagalee waaqayyootti baaca inni kaan, inni kaan raajiitti baaca, inni kaan waaqayyootti achi oola. Bakka waanta namni ittiin qallanne hin jiru. Kun milikkita bara dhumaati. Namoonni kolfisiisaa baranooyi mee isinitti hima. Baranooyi gaafa bishaan badiisaa lafarra dhufee saba sana fixee bishaan badiisaa sun gaafa dhufee jechuudha. Namoonni hin nyaatu, hin dhugu, hin fuudhu, neeru. Namoonni akkuma durii isaanii kolfu, hin gammadu. Bishaan gaafa jilba ga'e inuma baacu. Bishaan gaafa mudhii ga'e inuma baacu. Bishaan gaafa afaan bira ga'e inuma baacu. Waaqayyo afaan biratti nuu fidee laata jedhanii inuma baacu. Utuu isaan baacanii mataarra darbe bishaan argitee kolfisiisaa bashannansiisaa nyaateen. Biyyi lafaa kolfisiisaa bashannansiisaa nama nyaata. Argitanii har'a dhaloonni wangeela irraa galagaleetu sa'aatii 24 kan inni ilaalu baacoodha. Sirba, kolfa, tapha, diraamaadha, piraankiidha, tiiktookiidha. Dhaloota tiiktookii. Dhaloota waan hundumaatti baacu. Dhaloota waan hundumaatti qalladaa jiru. Dhaloota waan hundumaatti dhimma hin qabne, dantaa hin qabne. Gabaabee. Nama du'e yoo arge namni viidiyoo isaa qarratee ittiin beekamuudhaaf hojjeta malee nama du'uuf ka'ee gaggabe karaarra taa'utu agartaniiti. Namni viidiyoo waraabee ittiin foolooyersii argachuudhaaf fiiga malee dhaqee bishaan itti qabee nama sana gargaaruun miti. Faristi eediin namaa amma yeroo kana dhiiga kennuu caalaa viidiyoodhaan waraabbatee dhaqee dur gadhiise intarneetii irratti. Amma yeroo kana jechuudha dhaloonni keenya. Seenaa ajaa'ibaa tokko isinitti hima. Biyya Sudaan keessatti beelli biyya sana gaafa Sudaaniin haxaa ture tokko gaazexeessaan biyya Saawuz Afrikaa beela sana gabaasuudhaaf dhaqe. Utuu waa'ee beela sanaa gabaasaa jiruuti mucaa lafee duwwaa du'uudhaaf kan abbaa faati gatan du'uudhaaf daqiiqaa kan lakkaa'aa jiru mucaa taa'ee gom'uu arge. Mucaa kana dudduuba risaa yookaan allaattii mucaa kana nyaachuudhaaf du'a isaa eeggataa jiru immoo duubatti arge. Kanatti baay'ee boqote, kanatti baay'ee gammadee ture.
Suura mucaa kanaaf suura allaattii duuba dhaabatee du'a mucaa kanaa eegu footoo kaafate. Suura kana kaafateetu miidiyaa irratti gadhiifate. Miidiyaa irratti gaazexaa irratti gaafa argu biyyi wal harkaa fuudhee eenyumanni kana kaase jedhee nama sana laa gubbaa sanaan ga'anii nama sana badhaasan. Ittiin beekame mucaa du'aa jiru. Booddee namni kun gaazexeessituun tokko istiidiyootti waamtee interviyuu gootiif waa'ee mucaa sanaa, waa'ee beela sanaa. Waa'ee beela sanaa otoo haasa'anii gidduutti akkas jette gaazexeessitu. Mucaa du'aa jiru sana situ kaase. Ittiin beekamteetta. Namoonni baay'een ittiin si baraniiru. Mucaan sun amma akkam ta'e jette. Gaaffii inni eegne sammuu isaa keessaa bilbilu tokkotti kaaste. Mucicha akkam ta'e gargaarteetta du'a oolchiteetta mucaa sanannaan gaazexeessaan sun mataa qabate otuu interviyuu godhu gidduutti dhiisee bahee gale. Lakka footoo mucaa sanaa fudhate malee mucaa sanan gargaarre. Mucaan sun du'eera jechuudha already. Mucaa sanatti bishaan hin qabne daabbootti laateetu hin taane viidiyoo isaa kaafatee addunyaatti agarsiise. Mucaan sun garuu hin du'e. Maaliif namni isa gargaaru hin jiru dhiisee sokkee gaazexeessaan sun. Sababa sanaa mataasaa keessa wayii ani mucaa kana du'a oolchuu nan danda'a ture. Mucaa kana gargaaruu nan danda'a ture. Ani ittiin hin beekame mucaan kun garuu beelaan du'e. Allaattiin gaafasii mucaa kana nyaate jedhee akka nama maraatee ofitti iyyaa gara mana isaatti galee dhaqee funyoo fudhatee mana isaa keessatti ofirraase gaazexeessaan kun seenaa dhugaadha. Argitanii amma. Dhaloonni amma waan itti qalladuuf waan itti baacuu barbaada malee nama kufellee hin gargaaru. Nama kufellee viidiyoo qarra sadeettiin kolfuudhaaf. Ittiin folleersii argachuudhaaf. Bara bashannanaa. Bara namni hundumtuu beekumtiidhaaf fiigu. Bara namni hundumtuu waa tokko hojjetee beekamuudhaaf farreedu. Bara dhumaa. Kun milikkita bara dhumaati. Egaa wantooti nama bashannansiisan seexanni nuu kalaqeera sirriitti. Interneetii jala teessan bashannanaa ooltu. Sa'aatii keessan gubaa ooltu. Sammuu keessan gubaa ooltu. Birrii keessan gubaa ooltu. Waaqayyo irraa immoo fagaachaa ooltu jechuudha. Karaa biraa puuliis ittiin kaasa warri mana puulii illee haasoftan. Bashannana isiniif. Yeroo itti dabarsitu isiniif. Garuu yeroo wangeela dubbistu. Yeroo jilbeenfattu. Yeroo waaqayyoo kee wajjin hariiroo godhattu akka si jalaa nyaataa jiru beektaa. Akka si jalaa saamamaa jiru beektaa yeroon kee. Akka daana yeroo kee nyaataa jiru immoo beektaa. Ishee kana si yaadachiisa. Si bashannanadha. Har'aaf bashannanadha. Garuu egeree kee irratti kumaara haasofta. Egeree kee irratti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf barri dhumaa bara baay'ee ulfaataadha. Bara baay'ee ulfaataadha. Bara wanti hundumtuu waaqayyo irraa adda nama baasudha. Bashannana fakkaatee, boqonnaa fakkaatee, bara waaqayyo irraa kiiloomeetirii beeka nama fageessu barri dhumaa. Yoo laaltan iddootti bashannanan immoo mootummaanis nu ijaaraa jira. Biyya alaa kana keessa deemtan iddootti bashannanaa hedduu qabdu. Biyya keenya keessatti sammaddoon bashannanaa heddummataa jira. Namni bara dhumaa bashannana jaallata. Galaana qarqara kunoo qullaasaa ciisee bashannanuu jaallata. Isa kana seexanni sirriitti hojjetaa jira. Seexanni sirriitti kalaqaa jira. Namni bashannanu immoo wangeela dubbisuu hin danda'u. Waaqayyootti dhiyaachuu hin danda'u. Yeroo hundumaa yeroo kee bashannanaan dabarsatan. Yeroo hundumaa waanuma si tolu barbaadatan. Komfortii zoonii kee keessaa yoo baate malee wangeelaaf ta'uu hin dandeessu. Yaa nama nana. Komfortii zoonii kee sana keessaa yoo baate malee tajaajila gaarii ta'uu hin dandeessu. Waaqayyoo hariiroo gaarii godhachuu hin dandeessu waaqayyoo kee duukaa. Kanaafan siin jedha bashannanni gadi dheedachaa jira miti. Hin barbaachisa. Ekstiriimii gaafa ta'u garuu gaafa keessa ba'u garuu hin ta'u. Gaafa keessa ba'u garuu kadhannaa si dhiisa. Gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamuun kee garmalee gaafa ta'u garuu wangeela si dhiisa. Jilbeenfannaa si dhiisa. Sa'aatii keessaama. Sammuu kee dadhabsiisa. Jireenya kee qullaa godha. Yaaduu si dhowwa bakka. Kanaaf milikinni bara dhumaa namootatu iddoo bashannanaa barbaadu. Iddoo bashannanaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u.
Kan biraan bara dhumaatti waldaa kiristaanaa kan laallatu maaltu ta'a jettan inni kun waldaa alattis kan ta'u waldaa keessattis kan ta'udha. Beekumsatu baay'ata. Raajichi Daani'el akkas jedhee Daani'el boqonnaa 12 irratti Daani'el namoonni bara dhumaa beekumsin baay'ata bara dhumaatti hubachuu bira ga'uudhaaf dhama'u. Ati garuu waan argite kana caafi cufii kaayi. Namoonni hedduun kana bira ga'uuf dhama'u. Beekumsi baay'achuuf jira. Beekumsi baay'achuuf jira bara dhumaatti. Mee ilaalaa bara beekumsi baay'ate akkasii argatanii beekta. Bara beekumsi baay'ate. Bara nama hundumtuu waan hundumaa qoratu. Bara sammuun namaa kalaqaan fagaate. Bara namni lafarra dhiisee hawwaara jiraachuu hawwe. Bara namni waan hedduu hojjechuu danda'u. Interneetiidhaan sa'aat maayikiroosekondiitti waan meeqa hojjechuu kan danda'u. Bara sammuun namaa soofistikeetidii ta'e. Bara mirimmirii. Bara qorannoo gadi fagoo. Bara dhuma beekumsi baay'achuu jira. Waldaa kiristaanaa keessa yoo ilaaltan akkatti namoonni wangeela hiikaa jiran. Akkatti namoonni wangeela kanatti filosoofii isaaniidhaan itti dabalanii borcaa jiran. Beekumsa bara dhuma. Milikkita bara dhumaati. Mallattoon bara dhumaa beekumsa baay'ata. Bara beekumsaa. Bara namni waan hundumaa qoratu. Bara namni wanta galaana keessa jiru, wanta hawaa keessa jiru, wanta lafarra jiru, waan hundumaa bara namitti qoratee bira ga'uudhaaf dhama'uudha bara. Baay'ee bara beekumsaati jenna. Kun milikkita bara dhumaati jechuudha. Guyyoota gara dhumaatti beekumsi baay'achuuf jira jedha dubbii Waaqayyo. Hundumtuu alaarmii bara dhumaati. Yaadachiiftuu bara dhumaati. Egaa waldaa alatti milikkita maaltu ta'a? Waldaa alattoo akkuma yeroo darbee waldaa keessattis kaasnee waldaa alatti illee jaalalli hin jiru. Jaalalli biyya lafaa durayyuu jaalala biyyi lafaa jaalala hin qabu. Garuu amma immoo ittuma hammaate. Hammeenyi garmalee ta'e. Fiixee itti ba'e. Karaa siyaasaa olaaltan, karaa dinagdee olaaltan, karaa kamillee olaaltan amma yerootti namni ammeenyaan guutameedha. Yerootti namni dantaa walii hin qabne, dhiiga walii dhangalaasuun yerootti dantaa hin taane, nama ajjeesuun yerootti titiisa fakkaatu namatti. Waa tokko yeroo namatti hin fakkaanne bara dhumaa. Bara namni dhiiga waliitti jedhee dhuguu dabalu. Bara namni foon walii nyaataa jiru. Vaampiirsii yoo beektan akkuma kana fiilmii irraa salaallu jechuudha. Akkuma isa dhiiga namaa dhuguu fiilmii irraati. Akkasuma ta'ee bara dhufu. Bara namni taakkaa garaa waliin laafne. Bara namni taakkaa garaa waliin laafne bara dhumaa. Maaltu kana godhe jettan? Tokkoffaan qaala'insa jireenyaa iyyuu akka namni wal nyaatu godheera. Akka namni wal nyaatu godhe. Jiraachuuf jecha namni wal nyaata. Jiraachuuf jecha namni wal ajjeesa. Jiraachuuf jecha namni wal saama. Jiraachuuf jecha namni du'atti wal darbatama. Jiraachumaaf jecha. Bara dhumaa. Kanaaf jaalalli baay'ee baratti badeedha. Biyya lafaarraas waldaa kiristaanaa keessaas bara ammeenyi fiixeetti ba'ee mul'ateedha. Ammeenyi wal ajjeechaa, wal galaafachuu, dhiiga wal dhangalaasuun bara gootummaa ta'e. Hundi keessa nu beektu deema yaada. Amma namni wal ajjeesee baratti feesbuukii irratti ka'u, footoo irratti ka'ee poostii godhu dabalu. Gorra eegutu haaduudhaan muraa jiruutu qottoodhaan morma kutaa jiru yerootti namni viidiyoo isaa waraabee gadhiisu jechuudha bara dhumaa. Takka namni gara waliin laafu. Takka kun agarsiiftuu bara dhumaati obboleessa koo. Yaa nama na dhaggeeffattu kuni jaallatee miti nama. Jaallatee nammaatu. Jaallatee akkasiin ta'u nama. Bara dhumaati akkasidha. Eessa maaliif hin jedhin kun bara dhumaati. Barri dhumaa immoo amalli isaa akkasumadha. Sammuun namootaa dhugaarraa fagaata kan biraan. Waldaa alatti milikiitti bara dhumaa sammuun namootaa dhugaarraa fagaata. Waaqayyo irraa fagaata. Waaqayyo hin jiru jedha. Dhugaa dhumti mataa isaa iyyuu gaaffii keessa galaa jedhama. Dhugaan akka tuubatteedha siin jedhamu. Adiidha jechuu mataan isaa iyyuu gurraacha jechuu dandeenya siin jedhamu. Dhugaa waan namni lama sadii irratti olii galeedha malee dhugaan hin jiru jedhu. Yeroo ammaa baay'ee sammuu namaa dhugaarraa fagoodha.
bara namni waaqayyo na uumne jedhudha. Waaqa miti kan na uume. Kanan hin fudhadhu bara namni jedhu jechuudha. Bara namni dhugaarraa baay'ee fagaatu. Bara namni soolbaan faayyamu. Bara somni tulluu ta'ee guddatu. Bara dhugaan dhokatu. Bara namni dhugaarraa baay'ee fagaatee jiraatu. Bara dhumaati. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Egaa milikkitoonni bara dhumaa waldaa kiristaanaa keessas haa ta'u waldaa alatti baay'eedha jechuudha. Namoota bara Nohii fi bara keenya kana ol bira qabne ammas olaallee bara Looxi bara Nohii bara sana hin gurguru hin bituudha. Bara namni gurguru bitu. Amma namni waan hin gurgurre hin qabu. Dhiiga isaallee namni hin gurguramu. Kalee isaallee namni hin gurguramu. Qaama isaallee gurguree jiraata. Bara namni waan hundumaa gurguru bituudha barichi. Bara Nohii akkasuma ture. Biqiltuu dhaabuudha bara sana. Biqiltuu dhaabu. Amma Green Movementiin amma akkoo sanuu yaadachiisa. Namni hundumtuu biqiltuu dhaabu. Bara sana akkasuma ture bara Nohii. Mana ijaaruudha. Bara ijaarsaa. Bara namni mana diigee ijaaraa oolu. Bara magaalli babal'atu. Bara dhumaati kun. Bara namni mana ijaaraa oolu. Bara Nohiis akkasuma ture hin ijaaru. Mana ijaaru. Nyaachaa dhugaa turan jedha. Bara nyaataaf dhugaatii. Bara namni machaa'u. Bara namni alkooliidhaan adoochu. Bara dhumaa. Hin fuudhu ni heerumu jedha. Bara sanas utuu du'aa jiraniiti. Utuu du'aa jiranii. Qaayee fuudhaa duraan sinii kaaseera. Kanaaf bara sana akkasuma ture jechuudha. Akkuma sana ture jechuudha. Fuudha garmalee fuudha. Isammaa wajjin kan wal fakkaatu. Lolaaf oduu lolaa dhageessu jedhee gooftaan dhumarratti. Waldaa alatti wanta milikinni lolaaf oduu lolaa dhageessu. Waa'ee lolaa yoo ilaaltani amma lolli biyya keessaa wal lolaa domestic waarii. Ollaan ollaa lolaa. Biyyi biyya lolaa. Mootummaan tokko lolaa. Mootummaa tokkuma ta'an immoo siyaasaa irratti wal loluu. Lola gurguddaatu geggeeffamaa wala biyya lafaa kanarratti. Olaaltan lola Raashiyaa fa'aa olaaltan. Lola Gaazaa fi Israa'elii yoo olaaltan. Lola biyyoota Afrikaa kana keessatti geggeeffaman. Lola Suudaan keessatti geggeeffame olaaltan. Lola Itoophiyaan geggeessu olaaltan. Bara dhumaa baqqaa bara lolaati. Lolaa oduu lola dhagaa ooltu. Miidiyaa yoo banattan. Lolaaf oduu lola dhageessu. Kun immoo mallattoo bara dhumaatiin nuun jedheera gooftaan keenya. Beelli iddoo adda addaatti ta'aa jedhe. Ilaalaa. Waggaa tokko keessatti jedha gabaasni tokko akka addeessutti namoota naannoo miiliyoona 870 oltu beela'a biyya addunyaarraa. Bara beela'ama. Inni tokko bara quufee inni tokko bara beela'uudha. Beelli kun mallattoo bara dhumaa agarsiisa. Beelli iddoo baay'eetti ta'a. Socho'ii lafaa waggaatti keessumaa bara 19 duwwaa jalqabee jaarraa tokko keessatti si'a 10,000 ol socho'eera lafti. Waggaa 100 keessatti si'a 10,000 ol socho'eera. Ammuma yoo ilaaltan Affaar keessatti kan Fantaalleetti ni ta'aa jiru jechuudha. Socho'ii lafaa ta'aa jiru kun agarsiiftuu bara dhumaati. Biyya keenya keessatti deddeebiidhaan amma lafti socho'aa jira. Deddeebiidhaan. Alaarmiidhaan nu yaadachiisaa jira. Barri dhumaa ga'eera qophaa'aa nu jechaa jira laftillee dubbataa jirti. Lafti qophaa'aa isiin jechaa jirti. Lafti sochootee milikkita bara dhumaa mul'isaa jirti. Boleessa koo socho'ii lafaa hin ta'a iddoo hundumaatti. Balaa uumamaatu ta'a. Hazaardii naachuraal hazaardii baay'eetu ta'a. Sigiga lafaatiin namoonni ilaalaa nyaatamaa jiran. Sunaamiidhaan, bubbeedhaan, lolaadhaan magaalaa barbadaa jirtu. Abiddaan kun Los Angeles barbadaa jira jechuudha. Balaa uumamaatiin waaqayyoo kan gadi buusu namoonni hedduu magaalonni hedduu xaragamanii badu. Yeroo kana agartan kun milikkita bara dhumaatiin nuun jedhe waaqayyo. Iyya obboleessa koo kun milikkita bara dhumaatiin nuun jedheera waaqayyo. Egaa milikkitoonni bara dhumaa iddoo sadiitti qoonnee ilaallee Israa'eliin kan ilaallatu. Waldaa kiristaanaa keessa kan ilaallatu akkasumas waldaa alattoo maaltu ta'a jenneetu milikkitoota bara dhumaa ilaalle. Kun hundi isaanii iyyuu qophaa'ii barri ga'eera
yeroon dhumteetti siin jechaa jira. Kanaaf yaa nama Waaqayyoo kadhannaa keetti jabaadhu, tajaajila keetti jabaadhu, wangeela dubbisuu keetti jabaadhu, qulqullummaa keetti jabaadhu, amanamummaa keetti jabaadhu, Waaqa kee wajjin hariiroo cimaa godhadhu. Dinga takkaattutti yoo Gooftaan dhufe situ ol butama. Du'a lammaffaadhaan hin miidhamtu gaafa sana. Hin kasaartu gaafa sana. Kanaaf jedheen dhama'a. Kana sitti himuuf jedhee si yaadachiisuuf jedhee gatiin irra jiru baaseeraan waan irraa eegamu dubbataan jira. Ati immoo of qopheessuun kan keeti, ga'ee keeti. Yaa nama Gooftaa hin qabne, yaa nama Gooftaa hin beekne, barri kun si yaadachiisaa jira. Barri dhume siin jechaa jira. Umuriin gabaabbatte siin jechaa jira. Gooftaan dhufuudhi siin jechaa jira. Kanaaf qophaa'i, of qopheessi. Waaqayyo Gooftaan si haa gargaaru. Yaa Waaqayyo nama kana gargaari. Nama si kadhatu kana gargaari. Nama si dhaggeeffatu kana gargaari. Balaa hamaa jalaa miliqsi. Du'a hamaa jalaa miliqsi. Mootummaa keessa qopheessi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos.